shamarran kaaramu oti forora morma jalla Baandiin hawwisoo biiftuu barii aanaa Habroom yeroo garaagaraatti namoota ogummaaf ga'umsa qaban akkasumas aartistoota ciccimaa oomishuudhaan beekamu. Artist Yaasin Muhammadii fi Artist Awwalxaa yeroo ammaan tana sirba addaa kilippii HD akkasumas namoota ogummaaf ga'umsa qaban meeshaalee ammayyaatiin deeggaramanii sirba addaa kilippiin hojjechuudhaan qophii hunda xumuruuf eebbaaf akkamitti nu simattu isiniin jedhu marree jaalattoota fi akkasumas dinqisiifattoota aartii Oromoo kanneen naannawa magaalaa Galamsoo fi aanaa Habroo akkasumas biyya keenya hundi guyyaa eebbaa muddee 34 bara 2015 akka lakkoofsa biyyattitti galma guddaa bulchiinsa magaalaa Galamsootti kilippii haaraa sirba artist Yaasin Muhammadii fi Awwalxaa ni eebbifamu. Marree yeroo kanatti gammachuu guddaan kan nutti nagada irraanu barsiise waan hin beeyne hunda ida'amuu fidee falaasa mayyaada addunyaa raajeesse dinqisiise badaa Dooktara Abiy Ahmed beekumsisaa addaa marsaadhaa fuutaa jiranii maqaan nyawee dinni keeysanii Abbaay waa hundaaf tahaa hidhaa baay'ee tumuraa maqayaan